Akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Torban darbe finxaaleeyyiin mootummaa naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Ona Boosetti bakka addaa Qorkee jedhamutti hidhattoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun hoogganaa humna sanii kan jedhaman Shaambal Abdiisaa dabalatee namoonni 26 wayita ajjeefaman 15 ol ammoo madoo ta'uu miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turaniiru. Nutis dhimma kana irratti yaada hoogganoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa VOA filaatan irratti hundaa'uudhaan jiraataa godina Shawaa Bahaa Ona Boosetti tokko dubbifnee yaada hoogganoota kanaan wal cina qabuun gabaasaa gabaabaa tokko isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan isin affeerama. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Abbaabbuu Waaqoo haala ajjechaa hidhattoota mootummaa irratti torbee darbe raawwate ilaalchisuun VOA Afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin hidhattoota mootummaa imala irra turan irratti tarkaanfii fudhatameen namoonni 26 ajjeefamuu dubbatanii gochaan sun gochaa hammeenyaattis jedhan. Milishaa 130 kan isin bobba'aa ture isaan kan amma madaanii mana yaalaa galan naannoo nama 15 ta'a. Kanaaf immoo nama 26 kan ta'u wareegamee kan jiru. 26 kana keessa poolisii federaalaa jira. Namni karaa deemus jira. Qaamni adda addaa achitti wareegamee jira. Waliigala nama 26 kan ta'udha kan wareegamee jira. Meeshaa kana qindeessee achitti hoogganaa ture Shaambal Abdiisaa jedhama. Isaanis isaan wajjin achitti wareegaman. Bifuma wal fakkaatuun naannoo Amaaraatti kominikeeshinii Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Muhammad Ahmad VOA Afaan Amaaraa waliin turtii taasisaniin ammoo የሰሜን ሸዋ ዞን በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አንድ ቀበሌያት godinuma kana Ona Minjaar Shonkoraa Araddaa Amooraa Gadal jedhamutti yakki hidhattoota mootummaa irratti raawwatame sun qaamota hin beekamneen jechuun VOA Afaan Amaaraa wajjin turtii taasisaniin dubbataniiru. ጭቱ ማንነታቸው ያልታወቀ የታጠቁ ኃይሎች አሞራ ቤት በበላው በምትጠራው ቀበሌ ውስጥ አውራ ጎዳና ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ የሚገኙ የጸጥታ ኃይልን ፌደራል ፖሊስን እና ሌሎች ሲቪሎችን ጥቃት ፈጽመዋል። Haala ajjechaa kanaa hoogganoonni mootummaa akkas haa jedhan malee jiraattonni naannoo ammoo maal jedhu isa jedhuuf jiraataa godina Shawaa Bahaa Ona Boosetti kan haala nageenyaa isaaf maqaan isaa akka hin dhahamne fedhu tokko ammoo akkas jechuudhaan nuuf himee jira. Bakka sanilaa waan ajaa'ibu laal amma yeroo uummanni horii biffatuudhaaf karaa san ol gara bakka citaan jirutti ol oofan qaamni mootummaadhaa hidhatee jiru kan mootummaan achitti ramadee achi taa'u horiin akka gara siyyaan uummata horsiisee bulaa uummata karrayyuudhaa dhoowwadhaa hayyisaadhaa ture. Uummatuma san eegu jechuudha. Amma gaafa rakkoon kun uumamee lubbuun namaa hedduudhaa dabree meeshaa waraanaa hedduun booji'amee wannaa ijootti mootummumti isaan dessuudha. Isaan eegu sun sodaa isaanii waan biroo miti amma kun isaanuma sodaachuudhaan alla. Erga lollamanii booda lolli kun uumame booda nama hedduutu keessa ture hangafoonni warri hojjettoonni aanaa hedduutu keessa ture erga rakkoon kun uumame bilbilaan dhaqqabaa jedhanii bilbilaa turanii namni dirmatee isaan dhaqqabe hin jiru odoonuma isaan iyyan rakkoon tun hunduu taate kun wanni an akkasii akka nama tokkotti akka ilaalu duraanuma bakka sanii uummanni iyyataa ture abboo rakkoon amma qaama mootummaarra geesse sun uummatarraa miidiyaa mootummaarratti dabree kan jedhamutu haasamaa dabree bakka rakkoon itti ga'amuudha jedhanii haasaa turanii dabree osoo hin taane guyyarraa eeguudhaan lubbuun namaa ka duutu horiin namaa ka saamamu lafti weerarri lafa saamuun kan itti godhamu guyyarraa uummanni jiraattonni aanaa fantaallee iyyataa turan uummanni fayyuudha mootummaatti iyyataa turanii lafa tana nurraa fudhatanii jiru lafa tana naannoo keenyaa bakka ona keenyati tikeeloon keenyati gubbaan tikeeloon keenyati jalli gartee lafee nama keenyati lafti sun teenya jedhanii itti iyyanii dhaga'uu hin dandeenye. Amma gaafa uummatarra dabree tokkoffaa wanni hubatamuu qabu uummanni bakkee san rakkoon dabree osoo hin taane dhaabbataa yeroo hunda guyyarraa jechuun hoo guyyarraa hoo jennee
nu kijibsiisedha malee yeroo hunda dhaabbataa bakka rakkoon irratti gaggeeffamtudha. Bakka sanatti mootummaan isaan eegu sun yeroo rakkoon raawwattu isaanuma sodaatee gartee lubbuuma isaaniitii sodaatanii bakka san dhaquu dhabanii yeroo san qofaa miti ammaa iddoo san kan qabatee jiru warra naannoo jiraattota uummata hidhattoota naannoo Amaaraati malee mootummaa federaalas waraanni federaalas bakka san kan ga'e hin jiru jechuudha bakka qorkee yamtu san. Ajjechaan kun kan raawwate eenyuun isa jedhu bulchaan godina Shawaa Bahaa akkas jechuun dubbatanii turan VOA afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin. Haalli naannoo sun jiru naannoon amma qorkee jedhamee waamamu kuni aanaa Fantaalleetii fi Minjaar Shankoraa naannoo Amaaraa walitti wal daangeessa. Naannoo kana keessatti kana duras rakkoon daangaa ture uummata naannoo sun jiru horii saamuu daangaa dhiibu garuu dubbiin agarsiisa caafitti baheetiin rakkoo ammasii ga'e hin turre amma garuu qaamni hidhatee gurmaa'ee finxaaleeyyii ta'eetiin naannoo Amaaraa keessa socho'u maqaa faannoo jedhamuu fi moggaasee deemu. Finxaaleeyyiin kunniin qaama biraa bakka hin bu'u hannatti saamicha irratti ajjeecha irratti kan bobba'edha. Sababa kanaaf kan ta'e saamicha naannoo san jiru hundeeffatanii maqaa sabaatiinis daddadaa turanii. Obbo Muhammad Ahmad ammoo ajjechaa kana kan raawwatan humnoota faannoo jedhaman osoo hin taane humnoota eenyummaan isaanii hin beekamne ችግሩ ፈጠሩት አካሎች ማንነታቸው ያልታወቀ ቦታ ተብላ በምትል kan naannoo sana hidhatanii socho'anidha erga jedhaniin booda hogganoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ibsi hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo jedhamantu gocha kana raawwate jedhuun dubbatan sun dhara dhugaarraa fagaate jechuun waakkatanii kanneen ibsa akkasii baasan kunneen osoo waan akkasiirraa sirreeffamanii gaariidha jechuun VOA afaan Amaaraatti dubbataniiru. ግን ደግሞ ከፋኖ ጋር የተገናኘው እና ያገናኙት ነገር ፍጹም ትክክልም አይደለም። ይህንን መግለጫ የሰጡት አካሎች ታረሙ ይገባል። dubbii gamaa gamanaan quba walitti qabuu kana jiraattonni naannoo ammoo maal jedhu isa jedhu gaafannee akkas nuun jedhan. Uummanni naannoo Amaaraa naannoo san bakka qorkee jedhamu san jiraatu suni namni hidhatee hin jirre hin jiru jechuudha. Naannoo san laal uummanni Karrayyuudhaa horii tiffatuudhaaf hawwee takkitti namni tokkichi horii tiffatuudhaaf meeshaa waraanaa horii isaatiin tiffatuudha. Yoo makiinaa horii konkolaataa karaa konkolaataa ni jira miti karaan deemu karaa kana yoo ceesisu akka nama saala fi boroofa reebutti waraanni mootummaadhaa uummata keenya gussa jechuudha. Uummata keenya ari'a yoo dandeenye ajjeesa yoo dadhabe hafe lubbuun isaa hafe fiigee namtichi jala ba'a jechuudha. Achitti garuu asfaaltii gubbaa asfaaltii mootummaadhaa karaa guddicha mootummaa gubbaa namni hidhannoo guutuudhaan kaambiin hidhannoo guutu namni hidhannoo guutuudhaan achi keessa jiraata achi keessa socho'a konkolaataan deema motooran deema lafa deema asfaaltii sanarratti deema. Goojjoon warri federaalaa achi qubatee jira bakka san naannoo qorkee jedhamu qorkuma san keessa warri federaalaa qubatee jira jechuudha. Kun immoo ragaa qabatamaa uummanni keenya nagaa barbaada warri gadaa kan dhiyoo tana dhume jechuudha. Abboon nuti nagaa barbaanna nagaa barbaanna balaa humaatu hin barbaannu jedhanii warri gadaa waan nagaa rarraguuf uummanni federaalaa achi qubate uummata keenya kana fakkeenya uummanni keenya akka wal maratanii nageenya uumamuuf uummanni keenya nagaa waan barbaaduuf qabatamaan achitti uummata haasofsiisaa isa nama walitti fide uummata naannoo Amaaraa sanarraas kan walitti fide walitti dubbachiisaa ture jechuudha fakkeenyaaf achitti ramadame. Kanaaf namni hidhatee hin jiru jechuun kun waan hin fakkaannedha. Hidhatee jira kan hidhatee jiru karaa saniin fakkeenya lola dhiyoo sana aanaa boosatitti raawwate san irratti kan nama lolaa ture kan nama gartee konkolaataadhaan achitti buusaa turan jiraattota naannoo sanii qofa osoo hin taane qaama hidhate kan birooti qaama mootummaa naannoo Oromiyaa keessan socho'u jechuudha. Kanaaf kuni namni gartee yoo wal arrabsu gartee bareeda ilkaan kaarruu waliin je'uufi malee uummanni nuti fakkeenyaaf jiraattonni naannoo sanii kan yeroo hundaa rakkoon irratti taatu waan achitti ta'u ni argina ni beekna jechuudha. Wanni isaan miidiyaan haasanii fi wanni isaan dalagan garaagaraa jechuudha. Kun waan istiraateejik ta'ee waan hidhatee yeroo hundaa raashinni itti deemu uummanni keenya nama gargaaru hin qabu raashina hin qabu horii baasee gala hawwee isaa yoo lolli
yeroo takkitti isaa horiin tiffatu san yoo namni raashina dugda duubaa kennuuf hin jiru inni raashina qaba. Bakka lolli itti taa'e san irraan godaanu qabatee itti deemee irra taa'ee bakka sanitti lola qaamni hidhatee hin jiru jechuun kun waan hin fakkaannedha jechuudha. Wanni ijaan agarruu fi wanni haasamu garaagaraa jechuudha. Obbo Abbaabbuu Waaqoo bulchaan godina Shawaa Bahaa akka jedhanitti naannoon taateen kun itti raawwate Fantaallee fi Minjaar Shonkoraa naannoo Amaaraan wal daangessu haa jedhan malee jiraattonni naannoon kun kallattii maraan dachii Oromiyaati bakki inni ittiin naannoo Amaaraan wal daangessu hin jiru jechuun akkas jechuun dubbataniiru. Kun ilaali amma lafti mootummaan naannoo Oromiyaa uummata bulchaa uummanni lafarra jiraata. Uummata lafarra jiraatu kana lafti yoo hin jiraatin uummanni jiraachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf uummata karrayyuudhaan lafa irraa saamanii jiru. Lafa irraa saamuun kun yoo dhaabbatu baate uummanni karrayyuudhaan bakka irra jiraatu waan hin dhabneef waan hin qabneef gara naannoo biroo godaanuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gara naannoo biraa godaanee godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee jechuun hin jiraatu jechuudha. Wanni qoratamu hin jiru laal mootummaan naannoo Oromiyaatis wanni beekuu qabu uummanni karrayyuutis kana dura itti himaa ture. Lafti sun immoo lafa karrayyuu ta'u mootummaan warri silaa mootummaa kan keessatti namootatu marcuma wal jijjiira. Namni marcuma wal jijjiiru ka godina Shawaa Bahaa bulchee namni waan kana seenaa kana uummanni karrayyuudhaa itti bahee itti wawwaatin itti himatin hin jiru. Yoo uummanni naannoo san uummanni fakkeenya uummanni karrayyuudhaa lafa sanii teenya lafa tana irratti duunee irratti ajjeefnee yoo duunee lafa teenya san godhannaa yoo dhumne immoo lafa san irratti dhumnaa yoo jiraanne immoo lafa san abboonfanna yoo ka deemu taate isiniif laallaa lolaan deemuu hin danda'amu. Yani rakkoo nageenyatiif jedhanii fakkeenyaaf rakkoo nageenyatiif jedhanii mootummaan bulchaan godina Shawaa Bahaa poolisii federaalaa akka achirratti ramadame himaa ture. Poolisii sun isuma dhugaa dubbachuudhaafis uummatuma keenya dhoowwuudhaan ala uummata wanni isaan itti dubbatanii rakkoo isaan uumsisan dhoowwan hin jiru. Fakkeenya waan sii kaase amma naannoo qorkee san gara gadiitiin poolisiin Oromiyaadhaa poolisiin aanaa Fantaallee hedduun irratti waraanamaa irratti du'aa ture. Eenyutu ajjeesa eenyutu waraana eenyu dhukaasa itti bana jara Amaaraa kanatu itti banaa jechuudha. Kanaaf mootummaan kan hubatamuu qabu yoo lafti jiraatte uummanni lafa sana irratti jiraata uummata lafarra jiraatu bulcha malee yoo lafti hin jiraatin waan bulchuu hin qabu. Mootummaan naannoo Amaaraa kutannaadhaan lafti sun kan isaanii ta'uu hoggaa mormee gartee cichooman teenya jedhee dubbatu miidiyaan isaanii lafti tun teenya jettee dubbatu mootummaan naannoo Oromiyaa lafa sana kan teenya garuu qorannaadhaan ganaa waan bariidhaan itti adeemamu jedhee irra dibaa godhuuni. Nama ajaa'ibasi kun waan nama taajabsiisudha fi mootummaan akka mootummatti sunis mootummaadha. Mootummaan naannoo Amaaraa lafti sun teenya jedhee yeroo cichooman dubbatu mootummaan naannoo Oromiyaadha akka kanatti dubbatuun fakkeenya bulchaan godinaa wanni kun lafti teenya garuu qorannaa barbaadanii irra dibaadhaan oofuun hin barbaachisu jechuudha. Lafti sun ta Oromiyaati ta uummata karrayyuuti uummata karrayyuutu irraa buqqa'ee karraa dhoorgaa jiru immoo mootummatu namoota achitti ramadee waraana achitti ramadee waraanni beekamaadha namni achirra deemu ni arga kara gadiitinis waraana jira kara oliinis waraana jira jechuudha. Uummanni horii tiffatu yoo karaa san deeme loladhaa asitti lola geggeessuuf deemtan yaanii uummanni akka horii isaan tiffan akka daangaa isaa hin eeggan uummata irraa dhoowwaa ture kun hubatamuu qaba. Isuma sirrii qaama mootummaatu achitti ramadamee jira. Kanaaf kun akka mootummatti mootummaan kun mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu bulchaan godina Shawaa Bahaa lafti sun kan keenya garuu jedhee garuu bira kaa'uun waan rakkoo jechuudha. Lafti sun keenya kan karrayyuuti malee wanni qorannaan adda baasan hin jiru wanni kana booda ragaa birootu itti barbaadan hin jiru kun waan ifaa fi gartee ifaa taa'uudha jechuudha. Hoogganaan dhimmoota kominikeeshinii Ona Fantaallee obbo Zawdee Baanee naannoon taateen kun itti raawwatame naannoo Oromiyaa keessa ta'uu fi daangaan Oromiyaa bakka sana irraallee kiiloomeetira hedduu akka fagaatu dubbatanii gochaan akkasii erga naannoo kanatti dhufee as takka argee hin beeku jechuudhaan dubbatanii. Naannoo sanatti hangananii iddoo kana dhufe
wanta akkas fakkaatu balaa akkana tasaa kana argeen beeku ani garuu bakkichaan wal qabatee bakkichi naannoo Oromiyaa keessa ni beekama. Kiiloomeetira guddaadha sanaati achitti daangaan Oromiyaa darbee jarri immoo humnaan naannoo isaanii jalatti galfachuudhaaf yookaan immoo kutanii gara naannoo Amaaraatti fudhachuudhaaf sochiin godhamu ni jira. Obbo Mahammad Ahmad kominikeeshiniin naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa lafti sun daangaa keenyaa fi Oromiyaati jechuudhaan VOA afaan Amaaraa wajjin turtii taasisaniin dubbataniiru. አውራ ጎዳና ተብላ የምትጠራው ከተማ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ተብላ ከምትጠራው ወረዳ ጋር ታዋስነናለች። Shira mootummaan Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsee seenuun lafa babal'ifachuuf gochaa turee fi jiru jiraataan Ona Fantaallee nuti dubbifne akkas jedha. Daangaan homaa laal lafti suni bakkeen isiin itti argamtu godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee ganda Xuxxuuxii jedhamtu keessatti argamti. Lafa sanii akkamitti jarri sun dhufee jettee hoon seenaa isiidhaa seenduubee isiidhaa qorraa si hime warri uummanni gartee warri kun beeki nama qofaa miti bosonas ni ajjeesa bosonas ni cira horis ni saama namas yoo argine ajjeesa bosona saamaa ture bosona gurguraa ture qoraan gurgurataa ture yeroo dur gartee bara abboota keenya dhaloota keenya kana dura bara abboota fi akaakayyoota keenya abba akaakayyoota keenya illee keenya bara abboota keenyaa keessa kasala gurgurachuudhaaf muka ciranii kasala gurgurachuudhaaf nama kadhatanii garas dhufan. Garri achi aanu immoo lafti sun aanaa Fantaallee keessa ganda Xuxxuuxii keessatti argamaa siin jee gara achi aanu lafti akka Malkaajiloo lafti hedduutu jira jechuudha. Gara achi aanu lafti Karrayyuudhaa jechuudha. Lafti Karrayyuudhaa kan jiru. Gara achi aanu Borbor Malkaajiloo naannoo karaa baaburaa karaan baaburaa gara sirra ka deemu sun karaa baaburaa lafa daangaa naannoo Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Gara achi aanu fakkeenyaaf Borbor bakka amma isiin qubatte iddoo garaa san deebisee gamasiin lafa aanaa Fantaalleeti jechuudha. Lafti sun hunduu guutummaan guututti. Gara naannoo immoo laftis aanaa Fantaalleeti masiin gara olaan aanaa Boosatti gara aanaa Boosatti deemudha. Isii bira dabree yoo xiqqaate kiiloomeetira 15 fi gara 20 jechuudha deema aanaa Boosatti kan ol dangeessu. Kanaaf lafti sun lafa handhuuruma Oromiyaadhaa naannoo aanaa Fantaallee ganda Xuxxuuxii keessatti argamtu malee daangaa isaanii walitti ejjetuu miti jechuudha. Daangaa aanaa amma Minjaarii walitti ejjetuu miti lafti sun jechuudha. Amma weerara lafaatiin waan isaan achirra qubataniif aanaa Minjaariin bakka saniin aanaa Fantaallee yookaan immoo Oromiyaan bakka saniin aanaa Minjaar daangessiti jechuun dogongora guddaadha. Obbo Zawdeen naannoo kanatti humnoonni yakka suukanneessaa kana raawwatan daangaa Oromiyaa keessa seenuun daangaa yookiin lafa babal'ifannaaf yeroo hedduu naannichatti rakkoo akka uuman dubbatanii jiru. Obbo Abbaabuu Waaqoo hoogganaan bulchiinsa Shawaa Bahaa ammoo akkas jedhan. Qaamonni kunneen adeemsi isaanii dhimma daangaa qofa natti hin fakkaatu. Erga jedhaniin booda dhimmi daangaa marii hawaasaa barbaada. Inni ammoo itti deemamaa jiras jedhan. Amma dhimmichi amma gale kun dhimma daangaa qofaa miti daangaa sababa godhatamee deemamaa akka daangaatitti akka saba tokkootti qabachuu danda'u garuu qaamni amma miidhaa geessu kun qaama naannoo sun jiraatu qofa osoo hin taane iddoo biraattis gurmaa'ee kan ta'edha. Kana jechaan sababa daangaa san qofa osoo hin taane ajandaa biraattis qabaachuu danda'a gatii ta'eefi dhimmi daangaa marii hawaasaa barbaada. Yeroo barbaada akkaataa itti hiikamutu jira ija sanii itti gadalleef kanaaf dhimma daangaa qofa jedhamee fudhatu ni mul'ata. Dhaamsa yoo qabaattan jennee jiraataa godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallee gaafannaan akkasumas jedhan. Haalli nageenya naannoo aanaa kana jiru aanaa Boosatti aanaa Fantaallee jiru baay'ee addeessaadha. Uummanni walitti birmata karaa walitti birmatu fakkeenyaaf aanaa duraanii yoo aanaa Boosatti lolli ka'e uummanni Karrayyuu itti birmata uummata aanaa Boosatti birmate achiin rakkoo walirraa ittisa. Asiinis immoo aanaa keenyatti yoo rakkoon aanaa Fantaalleetti rakkoon uumamate aanaa Boosattis garana birmatee rakkoo kana walirraa kuta. Amma mootummaan sababa mootummaa waraanni mootummaadhaa naannoo karaa inni ittiin birmatu san jiruun osoo lolli tokkollee ka ta'u taate uummanni walitti birmatuu hin danda'u jechuudha. Maaliif sammuu uummata Karrayyuu keessa mootummaan nama ajjeesaa jedhanii waan
wanni akkanaa waan jiruuf amma qabatamaan nama ajjeesee waan jiruuf jechuun mootummaa warra nagaa warra gadaadhaa kan nagaa bakka takkataa ajjeesee isaanis hin ajjeesanii waan sodaataniif akkasuma immoo qaamni mootummaa gadhatee jiru sababa rakkoo dhiyoo tana dhumaatii nama milishaatti wal qabatee naannoo qorkeedhaa gadi kana waan jiruuf namni odoo rakkoon jiraate walitti tirmateetu rakkoo walirraa buusuu hin danda'u. Kun yaaddoo guddaadha. Mootummaan gara isaatiin waan kana yoo danda'e waan isaan irratti dhalate godhu yookaan immoo uummanni yoo rakkoon jiraate akka walitti tirmatu uummata karaa bakkuma sanii ka'uudha. Bakka sanii bakka amma jiru sanii uummata jalaa gore amma uummanni isatti gartee gara olaanuun isatu jira gara gadaanuun mootummatu jira inni yoo of dagatan rakkoon guddaan uummata irra gahuu danda'a jechuudha amma naannoo ganda xuxxuudhiisan jechuudha amma fakkeenyaaf. Kanaaf kun akka hin taaneef mootummaan waraanni mootummaa kan naannoo sanidha. Yoo furmaata fiduu kan danda'an taate furmaata fidanii yookaan immoo uummanni akka of eeguuf uummanni mootummaarraa abdii gartee waraanni mootummaatiin waraanni uummanni yoo ofirraa eegnayee walitti dhufee waan gaarii hin taane waan waliin tolchine mootummaan nama loluu danda'a waan ta'eef karaa sana odoo karaa jararraa karaa sanirraa gore kan jirudha. Rakkoon waraanaa guddatu jira jechuudha sababa kanaaf. Uummanni duraanis yoo lolli kana caalutu uummata irratti ta'aa ture. Uummanni immoo haga danda'u waan danda'u bahee walitti dirmatee ofirraa dhoorga. Garuu sababa mootummaan amma achi jiruuf of dagannaan uummataafis akka of dagannaan hin jiraanne uummata keenyas dhaamsan godha. Garuu of dagannaa kana kan uumu qaamni mootummaa hidhatee achi jiru sun yoo osoo uummatatti hin beeksifne bakka sanii socho'e waraanni qaama mootummaadhaa kan agas ga'u san fide uummanni of dagatee mootummaa achi jirayee of dagatee uummata akka hin balleessineef mootummaan iftoomina godhee bakka sanii waraana isaa kaa'ee yookaan immoo waan furuu danda'u yoo qabaate furee dafee bakka sanii naannoo san gadi lakkisuu qaba kan jirudha dhaamsi kiyya. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya haala naannoo Shawaa Bahaa Ona Fantaallee keessatti dhibba darbe gochaa suukanneessaa hidhattoota mootummaa irratti raawwate ilaalchisuudhaan gabaasaan har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma hagammaa hordofaa turtanidha. Hagammaatti nu faana buutanii waan hordoftaniif galatoomaa qophii itti aanuun walitti deebina. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Kan durgotee gootaraa guutu farda hin yoomee tahee kadhatu jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu karaa nu beeynee akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu karaa nu beeynee akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti.